Egaa gara maashaa saffaa isa jedhutti egaa dhufnaa adda citeetu ture dhiifama. Kanaaf maashaalee gosoota maashaalee inni lammaffaadha maashaa saffaa jedhama. Maashaaleen saffaa dhaaba keessoo ujummoo nyaataa ujummoolee sirna ujummoolee nyaataa keessatti ni argamu. Ujummoolee dhiigaa akkasuma caasaalee keessoo biroo uwwisanii kan argamanidha maashaan saffaa kuni. Maashaaleen kunniin kottonfachuu fi diriiruudhaan wantoota ujummoolee kanneen keessa ujummoo dhiigaatii fi ujummoolee sirna bullaansa nyaataa kana keessa jiran akka isaan socho'an yookiin akka isaan yaa'an taasisaa jechuudha. Dalagaan isaanii kuni immoo to'annaa keenyaan alatti waan raawwatamuuf maashaalee fedhii jedhamuudhaan beekama jedhu. Maashaan saffaa maashaalee fedhii jedhamuudhaan beekama jedha. Maashaaleen saffaa lafeewwan wajjin wal hidhata waan hin qabneef akkasuma hidhatumaa hin qabanii wal fakkeenyaa fi garaagarummaa maashaalee kanneen jidduu maashaalee saffaa fi maashaalee injichaa kana jidduu fudhannee garaagarummaan isaanii tokko maashaalee fedhiiti kaan maashaalee fedhii maleeti. Maashaaleen injichaa maashaa fedhii kan jedhamu yommuu ta'u kun maashaalee ajaja sammuutiin dalagu yookiin maashaalee ajaja qaama keenyaatiin dalagu waan ta'eef maashaalee fedhii malee jennaan isa saffaatiin kaan ammoo maashaalee fedhii jedhama. Wal fakkeenyi isaanii isaan lameen dhugaa maashaa ta'udha. Kottoonfachuu fi amala diriirfachuu qabaachuudha jechuudha. Maashaan seelii saffaatis kana fakkaataa jechuudha. Inni itti aanu maashaalee onneeti. Maashaaleen onnee maashaan kuni maashaa fedhii malee yommuu ta'u dhaaba onnee irratti qofa kan argamudha. Dalagaan isaas onneen keenya kottoonfachuu fi diriirfachuudhaan dhiiga akka raabsu gochuudha. Gara ujummoo dhiigaatti dhiiga gaddabarsu ujummoo dhiigaa irraa gara onneetti dhiiga xuraawaa ol kan fudhatu jechuudha. Raabsaa yookiin adeemsa sirna raabsaa kana keessatti kan gaggeessuudhaaf kottoonfachuu fi diriirfachuu maashaalee onnee kanaan jechuudha. Hanga namni lubbuudhaan jirutti maashaan onnee dadhabina fi boqonnaa malee yeroo hunda kan hojjetu jechuudha. Asitti wanni nuti dabalata adda baafannu jechuudha. Wal fakkeenyaaf garaagarummaan isaanii maali? Wal fakkeenya maashaa onnee fi maashaa saffaa isaan lameenuu maashaalee fedhii jedhamu. Garaagarummaan isaanii ammoo argama isaanii irratti illee garaagarummaa ni qabanii jechuudha. Argama isaanii maashaa seelii maashaa onnee jechuun kana fakkaataa jechuudha. Inni biraa dalagaalee isaaniiti. Dalagaaleen isaan kana maali? Tokko dalagaalee waliigala maashaa yoo fudhannu akka waliigalaatti maashaaleen dalagaalee armaan gadiin raawwata. Tokkoffaan sochiilee qaama guutuu sochiilee qaama keenyaa kan harkaa kan mataa kan mudhii kan mormaa kan miilaa sochiilee qaama keenyaa guutuu hojjechuudhaaf maashaaleedha dalagaa maashaaleeti. Sochiiwwan qabiyyoon qaama keessaallee gaggeessuudhaaf keessi qaama keenyaallee sochii gaggeessuudhaaf dalagaa akka isaan gaggeessan kan taasisu maali? Maashaaleedha. Fakkeenyaaf maashaalee injichaatii fi maashaalee saffaa jennan. Maashaaleen injichaa sochii qaamaatiif ni gargaara. Maashaaleen saffaa ammoo keessoo qaama keenyaatti kottoonfachuuf diriirfachuudhaan qaamni keenya keessa nyaanni akka inni socho'u dhiigni akka qaama keenya keessa olii gad raabsamu deemu taasisaa jechuudha. Inni lammaffaadha maali yoo jennee dhaabbii qaama keenyaa eeguu sheeppii qaama keenyaa eeguu sirni maashaa fi lafee waliin ta'uudhaan qaamni utubamee boca uumama isaa akka eeggatu ni taasisa jechuudha. Maashaan yeroo sochii qaamaa goonu qaamni keenya ijaaramuudhaan jabaachuudhaan akka sheeppii qabaatu boca akka qabaatu ni taasisa. Maashaan kunis maashaa injichaa jennaan jechuudha. Kan lafeedhaa wajjin walitti maxxanee argamu jechuudha. Inni biraa dhahannaa onnee gargaaruudha. Dhahannaan onnee akka gargaaramu jechuudha. Maashaan kuni yeroo dhiigni raabsamu yeroo dhiigni gara onneetti deemu dhahannaan onnee maashaa kanaa jechuudha hedduu takka raabsaa waa'ee dhiigaa ilaalchisee gahee olaanaa qaba jechuudha. Inni biraa inni afuraffaadha tempireechara qaamaa to'achuudha. Dalagaan maashaa inni biraa maali? Tempireechara qaamaa to'achuudha. Maashaaleen keessattuu maashaan injichaa kan keessa sirna bullaa'insa nyaataa keessatti argamu jechuudha. Adeemsa gubama soorataa keessatti ho'a guddaa oomishaa jedha. Yeroo nyaanni keenya bullaa'u jechuudha. Yoo nyaanni keenya gubama soorataa yeroo gaggeessu ho'a guddaatu oomishama. Hamma ho'a qaamni oomishu keessaa naannoo 85% ta'u kottoonfannaa maashaalee injichaatiin oomishama jedha. Yeroo maashaaleen injichaa kottoonfatan ho'i qaama keenya keessatti sirna bullaa'insa nyaataa kana keessatti ho'i gallakkifamaa jechuudha. Yeroo qorraas maashaaleen tooftaa hollachuutiin maashaaleen keenya tooftaa hollachuutiin ho'i akka uumamullee ni godha jechuudha. Kuni maali? Dalagaalee waliigala maashaalee qaama keenyaati jechuudha. Inni biraa
dhukkuboota gurguddoo yookiin qindoomina dhabuu sirna maashaa namaa fi miidhaa isaaniiti. Sababa dhukkuboonni gurguddoo yookiin qindoomina dhabuu maashaalee kanaatiin dhukkuboota akkamtu dhufuu danda'a? Tokko dhukkuba gurguddaa sadii dhufa. Tokkoffaan qindoomina dhabuu maashaaleetiin muscular dystrophy kan jennuun jechuudha. Dystrophy kan jedhamu jira. Tokko kana. Inni lammaffaadha dadhabbii maashaa ni dhufa. Inni sadaffaa wal harkisuu maashaati. Qindoomina dhabuu maashaalee garee dhukkuboota dhaalaan daddarbu ta'ee adeemsa keessatti inni garee dhukkuboota dhaalaan daddarbu keessaa tokko ta'ee maashaaleen dadhabuu jechuudha. Qindoomina dhabuu maashaalee kun jechuudha. Kuni dhaalaan ilmoodha abbaarraa gara ilmootti kan darbu yommuu ta'u, tarkaanfachuu, liqimsuu fi qindoomina dhabuu maashaalee kan fiduudha jechuudha. Hanqina akkanaa kan fidu. Tarkaanfachuu ofii keenya daa'imni tarkaanfachuu dadhabuu namnis ta'e liqimsuu ammas dadhabuu qindoomina dhabuu maashaalee fida. Akkasuma dandeettii kottoonfannaa maashaalee ni dhabamsiisa jechuudha. Maashaaleen akkaan akka inni kottoonfanne akka hin diriirfanne taasisa dhukkuba kana jechuudha. Inni biraa dadhabbii maashaa muscular fatigue kan jennuun hojii cimaa ariitii fi boqonnaa malee yeroo hojjennu qaamni keenya jechuudha. Hojii cimaa ariitii fi boqonnaa malee yeroo hojjennu qaamni wantoota xuraawaa fi summaawoo maashaa dhabamsiisuu danda'u oomisha. Yeroo san jechuudha. Oomisha yeroo oomishu haa ta'u malee qaamni boqonnaa gahaa yoo argate xuraawaa kana ni dhabamsiisa. Qaamni gahaa boqonnaa gahaa haala hin argatiin wanta xuraawaa kana dhabamsiisuu waan hin dandeenyeef xuraawaan kun deebi'ee dhukkubaaf nu saaxiluu danda'a jechuudha. Inni sadaffaadha wal harkisuu maashaati. Wal harkisuu maashaa yookiin muscle strain kan jennuun kuni miidhama maashaa sababa garmalee harkifamuu yookiin tasa hammaan dhifamuu irraa kan mudatudha. Wal harkisuu maashaa kun jechuudha. Wal harkisuu maashaa yookiin muscle strain kan jennu kuni miidhama maashaa sababa garmalee harkifamuu yookiin tasa hammaan dhifamuu irraa kan dhufuun miidhaan gama maashaatiin dhufuu danda'a jechuudha. Inni biraa sirna lafee guutuu qaama namaati. Sirni lafee guutuu qaama namaa kamii kan jedhu. Sirni lafee guutuu qaama namaa gaa akkuma beekamu akkuma ammaan dura dubbannee qaama namaatiif bocaas ta'ee wantoota murtaa'oo ta'an keessaa isa guddaadha. Caasaalee sirna lafee guutuu namaa yoo ilaallu lubbuu qabeeyyiin hundi jireenya isaanii haalaan gaggeessuuf utubamuu fi socho'uutu isaan irra jiraataa jedha. Sochiin lubbu qabeeyyii karaalee adda addaa qaamolee garaagaraatti fayyadamuun raawwata. Yes, sirriidha. Sochiin lubbu qabeeyyii karaalee adda addaatiin qaamolee garaagaraatti fayyadamuudhaan kan raawwatudha. Sirni lafee guutuu namaa sirni lafee guutuu namaa qaama sirni lafee guutuu namaa sochiilee garaagaraa gaggeessuudhaaf ni fayyada. Akka waliigalaatti sirni kun tishuulee lallaafoo fi akkasuma qaamolee gurguddoo kan utubu, balaa irraa kan ittisu, boca qaama keenyaa kan eegu fi dhaabbii qajeelloo akka qabaannu kan taasisu sirna lafee guutuu namaa kanaa jechuudha. Sirna lafee guutuu kanaatu kana taasisa. Akkuma kun istiraakcharii yookiin caasaa sirna lafee namaa kanarraa hubannu jechuudha. Asitti iddoo jalqaba maal jedhama lafeewwan mataa kan jedhamus ni jira. Akkuma asirraa arginu jechuudha. Fakkeenya asitti maaltu jira? Lafee mataatu jira. Bakka kanarraa lafeen qoma namaa kunis kun lafee harmaa jedhamti. Lafeen jidduu sun jechuudha. Kan lafee cinaachaati gaa inni kun lafee cinaachaati. Inni kun lafee dugugguruu jedhama. Akkuma argitan inni kun immoo maal jennaan kanaani lafee dheeraa irree harkaa gara oliiti. Lafee dheeraa irree harkaa gara olii yookiin humerus kan jennuun jechuudha. Humerus kan jennuun. Inni biraa lafee irree harkaa gara gadii jabaa kan ta'e yookiin radius kan jennuun kana jechuudha. Akkasuma gara gadiitti lafee irree harkaa gara gadii qal'aa yookiin isa kana jechuudha. Akkasuma kun asittis yoo dhufnu lafee suma luka ol aanaa dheeraa femur kan jennuun jechuudha. Suma luka ol aanaa dheeraadha kuni. Lafee qadaada jilbaa jedhama kunis. Akkasuma jidduun kuni maal jedhama? Lafee suma luka gadi aanaa jabaa jedhama inni kun jechuudha. Akkuma argitanii. Akkasuma inni kunis maal jedhama? Lafee suma luka gadi aanaa qal'aa yookiin fibula jedhamudha.
akkasitti qabachaa yoo deemne kun caasaa isaatii jechuudha. Kabira lafeewwan gurguddaa sirna lafee guutuu namaa ijaaran. Lafeewwan gurguddoon sirna lafee guutuu namaa ijaaran kan faadha jira yookiin hedduu jira. Lafeewwan kan akka lafee mataa, lafee qomaa, lafee dugugguruu, lafee gateetii, lafee harkaa, lafeen lukaa isaawwan gurguddoo sirna lafee ijaaranidha. Lafeewwan mataa, lafeewwan cinaachaa, lafee harmaa, lafeewwan dugugguruu kan jedhu kan adda addatti baay'een isaanii yoo ilaallu lafeen fakkeenya akka fakkeenyaatti jechuudha. Lafee mataa lakkoofsaan maali? Lafeen mataa lakkoofsaan 29 yommuu ta'an lafeewwan buqqee sammuu fi fuulaa hammata. Fuulaas ta'ee buqqee sammuu kanaas kan hammatudha. Baay'inni isii lafee 29 addaan babaatee iddootti sochii qabdu haa dhabdu malee lafee 29 irraa kan buqqee mataa yookiin lafeen mataa ijaaramte. Kabiraa lafeewwan cinaachaati. Lafeewwan cinaachaa karaa fuulduraatiin lafee harmaatti, lafeewwan cinaachaa karaa fuulduraatiin lafee harmaatti yommuu qabatan karaa duubaa irraan immoo lafee dugugguruu irratti kan qabatu lakkoofsa isaanii cimdiin isaanii meeqa? Cimdiin isaanii 12 jechuudha. Kun egaa kun asirraa maalirraa argachuu dandeenya? Istiraakcharii caasaa kanarraa argachuu dandeenya jechuudha. Inni biraa lafee harmaati. Lakkoofsaan lafee tokko qofa ta'ee gidduu qomaa kan argamu, gidduu qomaatti kan argamuu fi lafee cinaachaa ofirratti kan qabatudha. Gidduu qomaatti argama, lafee cinaachaa ofirratti kan qabatu lafee harmaa jennaan jechuudha. Inni biraa lafee dugugguruuti. Karaa duuba qaamaatiin dhuma lafee mataa irraa ka'uun hanga lafee mo'ootti gadi diriiree kan argamu jechuudha. Karaa duuba qaamaatiin dhuma lafee mataa irraa ka'uun hanga lafee mo'ootti gadi diriiree kan argamu jechuudha. Inni asitti egaa lafeewwan harkaa keessatti argaman fakkeenyaaf baay'ina lafeewwan harkaa keessatti argaman yoo ilaallu lafeewwan ijoon lafee harkaa keessatti argaman lafee dheeraa irree harkaa gara olii, lafee irree gara gadii jabaa fi qal'aa kan jedhamu lafee sadii qabaa jechuudha. Lafeewwan harkaa keessatti kan argamanii. Lafeewwan gateetii keessatti ammoo gateetii tokko irratti gara isa bitaatiin yookiin isa gara bitaatiin yookiin gara mirgaatiin lafee qonyee tokko kan lafee irree oliitiin wal qabatee fi lafee ceekuu tokkotu argama. Gara tokkoon lafee ceekuutii wajjin gara tokkoonis akkasuma lafee gara oliitiin jirutu argama jedha. Jidduu mormaa fi lafee ceekuutii wajjin kan walitti hidhatee jiru jechuudha kuni. Lafee qonyee jechuudha. Lafee qonyee jechuunis ni dandeenya. Lafee ceekuutii fi lafee qonyee lafee wal qabatee jiru wajjin jechuudha. Akkasuma lafee lukaa keessatti lafeewwan ijoon jiran lafee suma luka dheeraa, lafee suma luka olaanaa dheeraa, suma luka gaxaanaa jabaa fi lafee qal'aa ta'etu jira. Lafeewwan gosa sadii jira. Lafeewwan luka keessatti argaman jechuudha. Kabiraa lafeewwan mooti. Lafeewwan moo lafeewwan lama mudhii gadii irratti argaman ta'anii lafeewwan lama kan mudhii gadii irratti argaman ta'anii lafeen tokko lafee suma luka ol'aanaa tokko wal qabataa jechuudha. Kuni maal jennaani? Lafee mo'oo jennaani. Lafeewwan lama mudhii gadi irratti lafeewwan lama ta'anii mudhii gadi irratti argaman ta'anii lafee lama jechuudha. Lafeen tokko lafee suma luka ol'aanaa tokkoon wal qabataa jechuudha. Suma luka ol'aanaa jechuudha. Sanii wajjin wal qabata. Lakkoofsa lafee umrii yeroo daa'imummaa fi geessummaa yoo ilaalle garaagarummaa qaba. Baay'inni akkasuma daa'imni yeroo dhalatu yookiin dhalattu lafeewwan hamma 300 qabaa jedha. Haa ta'uu malee yeroo guddachaa deeman lakkoofsi lafee hir'achaa deemuun sadarkaa geessummaa irratti lafeewwan 206tu jira jedha. Amma wanti tuni fatanaa irratti isinii dhufuu dandeessi tarii jechuudha. Lafeen yeroo daa'imummaadhaa meeqani geessi? 300 ni geessi. Yeroo geessaa ammoo gara 206tti gadi buuti jechuudha. Sababni isaa maaliif? Iddoon muraasni lafeewwan 2 fi 2 ol walitti dhiyaatanii jiran adeemsaan wal qabachuudhaan lafee tokkotti waan deebi'aniif. Fakkeenyaaf umrii daa'imummaa keessatti
umrii daa'imummaa keessatti lakkoofsi lafeewwan dugugguruu 23 yommuu ta'u kan lafee dugugguruu lafee dugdaa jechuudha yoo ta'an yeroo geessummaa garuu gara 26tti gadi dhufee gadi dhufaa kun maal agarsiisa lafeen hedduun tokkotti deebuu isaati agarsiisaa jechuudha kabiraa buusaawwan yookiin mitikaawwan kan jennuuni buusaan maali buusaan bakka lafeewwan lama yookiin lamaa ol itti wal qabatanidha bakki lafeen lama yookiin lamaa ol itti wal qabatan maal jedhama buusaa jennaan jechuudha buusaan faayidaawwan armaan gadii kana qaba jira tokko lafeewwan walitti qabsiisuudha lafeewwan lamaa fi lamaa ol lafeewwan lama walitti qabsiisuudha inni lammaffaadha ammoo lafeewwan bakka lafeewwan wal qabatan jidduutti riganni akka hin uumamne ittisuudha jechuudha inni tokko bakka lafeewwan lama wal qabatan jidduutti rigatni lafee san jidduutti akka inni hin uumamne ittisuudha jedha akka biraatti mas faayidaan isaa lafeewwan wal qabatan yeroo socho'anitti iddoo isaanii akka gadi hin lakkifneef ni ittisa jechuudha yeroo sochii gootu yeroo fiigdu yeroo kubbaa taphattu yeroo sochii garaagaraa yeroo utaaltu yeroo kana hunda lafeewwan iddoo isaanii akka gadi hin lakkisne wanta buusaa eeguu jechuudha gosoota buusaawwanii jira gosoonni buusaawwanii buusaan bakka sochiin lafeewwanii jirutti buusaan ni jira bakka sochiin lafeewwanii jiranitti buusaan ni jira garuu bakka buusaan jiru hundatti sochiin lafeewwanii ni jira jechuun hin danda'amu yes buusaa hin sochooneefaa jira waan ta'eef buusaa hin sochoone lafeewwan hin sochooneefaa jira waan ta'eef socho'uu fi socho'uu dhabuu socho'uudhaa fi socho'uu dhabuu isaanii irratti hundaa'uudhaan buusaawwan bakka lamatti qoodamaa jedha isaanis buusaa hin sochoonee fi buusaawwan socho'an buusaa hin sochoone jechuun gonkuma sochii hin taasisan fakkeenyaaf buusaawwan lafee fuulaa lafeen fuulaa lafee hedduu jira as keessatti garuu immoo sochiin jidduu isaanii ni jira lafeewwan kanan jidduu sochiin hin jiru jechuudha fakkeenya buusaawwan lafee akkanaatii lafee fuulaa fi akkasuma lafee buqqee mataa lafeen buqqee mataa lafee hedduudha jennee gaa waliigalli isii 29 lafee fuulaati wajjini garuu sochii ni qabanii hin socho'an jechuudha buusaa hin sochoone jala ramadamanii buusaa socho'an keessatti immoo sadarkaa sochii taasisan irratti hundaa'uudhaan iddoo garaagaraatti ni qoodamu isaanis buusaa diriiraa tokko buusaa diriiraa buusaa socho'an jechuudha buusaan socho'an buusaa sadarkaawwan buusaa sochii isaan godhan irratti hundaa'uudhaan buusaa gosa adda addaatu jira tokko buusaa diriiraa jennaan akkasuma buusaa wal qabsiistuu jira buusaa piivootii jira buusaa kubbaa fi holqaa jira buusaan socho'an gosa afurtu jira jechuudha buusaa diriiraa yoo laallu gliding joint kennuun jechuudha buusaa sochii lafeen tokko lafee biroo irraa mucucaachuun taasisuu deeggaruudha jedha buusaan kuni lafeen tokko lafee biroo irraa mucucaachuudhaan sochii ni taasisu kan deeggaruudha fakkeenyaaf buusaa dugugguruu keessaa dugdi akka olii fi gadi jedhu kan taasisu buusaa koronyoo fi lafeelee lakkuu keessaa jechuudha kunillee maali buusaa diriiraa jennaan jechuudha lafeen dugugguruu mudhiin keenya akka gadi jiru fi akka ol jiru akka ofirra naannoo kan godhu jechuudha inni biraa buusaa wal qabsiistuudha buusaa wal qabsiistuu yookiin hinge joint kennuun kunis akkuma sanii lafee akkuma wal qabsiistuu cufaa balbalaa hulaa balbalaatti kallattii tokkoon yookiin fuulduratti yookiin boodatti akka socho'u kan deeggaruudha jedha fakkeenyaaf buusaawwan ciqilee buusaawwan jilbaa buusaawwan qubaa kunniin kallattii tokko qofaanii maal ta'a socho'aa jechuudha buusaawwan akkanaa kunniin buusaa wal qabsiistuu jedhama buusaa piivootii jedhamu jira sochii lafeen tokko lafee biroo irraa akka naannoo gargaarudha sochiin lafeen tokko lafee tokko irraa akka inni lafee biroo tokko irraa akka inni naannoo kan godhudha buusaa piivootii kan jennuuni fakkeenyaaf sochii morma keenya akka barbaannetti sochoosuu dandeenya lafee mormaa gaa lafee walitti qabattee jirtu irratti akka barbaadde socho'uudhaaf lafee dugugguruu kan itti jirtu wajjin socho'uudhaaf jidduusaa buusaa maaltu jira jechuudha buusaa piivootii jedhamutu jira jechuudha kabira buusaa kubbaa fi holqaa ball and socket kan jedhamu jechuudha ball and socket buusaan kubbaa fi holqaa akkuma maqaa isaa fiixee tokkoon boca kubbaa fakkaatu
fiixee biraa holqaa kan fakkaatutti seenuun kan socho'udha. Bifa geengootiin kallattii hundaan akka nuti sochoonu kan nu dandeessudha. Fakkeenyaaf buusaawwan mo'oo fi gateetii. Mo'oo yookiin kan mudhii jechuudha. Akka barbaannetti socho'uu ni dandeenya. Buusaan gateetiitis akkasuma. Kallattii durattis duubattis gara mirgaa gara bitaatti illee ofirra naanna'uutti illee ni dandeenya jechuudha. Buusaan akkanaa buusaa kubbaa fi holqaati jedhama jechuudha. Inni biraa waa'ee dalagaaleeti. Dalagaawwan sirna lafee guutuu namaa kanneeni. Dalagaan sirna lafee guutuu maali dhiiroo? Dalagaa akkamii hojjetu kan jedhu yoo ilaallu lafeewwan lukaa maashaawwanii lafeewwan lukaa maashaawwanii fi foon jilbaan olii fi gadii jiran baadhachuudhaan ni socho'u foon jechuudha. Lafeewwan jilbaa oliitii fi kan jilbaa gadii foon baadhachuudhaan keessa socho'u ni godhu. Akkasuma kana qofa osoo hin taane qaamota nafaa baadhachuudhaan qaama keenya kana baadhachuudhaan iddoodhaa iddootti akka sochoonu gahee guddaa taphataa jechuudha. Lafeen qaama keenya baadhatee olii gad akka nuti sochoonu iddoo takka akka nuti sochoonu gahee guddaa taphata. Lafeen dugdaa lafeewwan cinaachaa cimdii 12 ofirratti qabaachuun alatti ulfaatina qaamaa baadhachuun qaama utubee qaba jedha. Lafeen dugdaa lafeen dogoggoruu kuni lafeewwan cinaachaa cimdii 12 qaban ofirratti akkasuma ofirratti kan qabuu fi akkasuma ulfaatina qaamaa baadhachuudhaan akka inni socho'u kan taasisu jechuudha lafeen kuni. Inni biraa dalagaa akka waliigalaatti sirni lafee guutuu dalagaalee ijoo armaan gadii kan inni raawwata jira. Tokkoffaan dalagaan inni raawwatu maali? Sochiidha. Kan duraa sochiidha. Kan biraa qaama utubuudha. Inni biraa dalagaan gurguddaan bakka kanatti beekamu kamiinnaan inni duraa sochiidha. Inni taanu qaama namaa utubuudha. Inni biraa qaamota balaa irraa ittisuudha. Inni biraa immoo seelota dhiigaa oomishuudha jechuudha. Kunniin afran dalagaawwan gurguddoo sirna lafee guutuu qaama namaati. Fakkeenya sochiidha wajjin wal qabsiisee sochii qaamaa kamiyyuu qindoomina sirnawaa lafee fi maashaatiin kan gaggeeffamudha. Maashaa injichaa karee fannisanii fi lafeedha wajjin waliin ta'uudhaani kan qaamni keenya socho'u jechuudha. Dalagaa qaamaa yookiin sochii qaamaa gochuudhaaf maashaalee kanaatu gargaara. Akkasuma qaama utubuu jedha. Nafti namaa bu'uuraan sirna lafee guutuutti waan utubameef bocaa fi dhaabbii murtaawaa qabaachuu danda'a jechuudha. Qaama keenya ni utuba yeroo utubuu sochii yookiin boca qaama keenyallee akka inni eegamu taasisa. Kabiraa qaamota balaa irraa ittisuudha. Qaamota lallaafoo keessa qaamaatti argaman irraa balaa ittisuudhaaf ni gargaara. Dhuka lafee namaa keessatti argamanis jechuudha. Kutaaleen qaamaa lallaafoo balaa hin dandeenye kanneen akka sammuu, spinal cord, sombaa, walduraa duubaan lafeewwan buqqee mataa, lafeewwan dogoggoruu fi lafeewwan cinaachaatiin balaa irraa ni ittifama jechuudha. Kanaaf qaamota balaa irraa ittisu qaamota irraa balaa ni ittisan jechuudha lafeewwan jechuudha. Inni afuraffaadha seelota dhiigaa oomishuudha. Seelota dhiigaa diimaa jira, dhiiga adii jira, dhiiga pilaatiloota jedhamuun jira. Seelota dhiigaa ni oomishu. Seelonni dhiigaa dhuka lafee keessatti oomishama. Dhuka lafee keessatti kan oomishamu jechuudha. Kanaaf seelota dhiigaa oomishuufillee lafeen ni gargaara jechuudha. Asirraa ni hubanna. Kabiraa dhukkuboota sirna lafee dhukkuboota gurguddoo qindoomina dhabuu sirna lafee guutuu namaatiin dhufan. Tokkoffaan maali? Cabinsa lafeeti. Inni duraa cabinsa lafee inni dhufa sababa qindoomina dhabuu lafeelee keenyaatiin jechuudha. Cabinni lafeedhaa ni dhufa. Akkasuma haphachuu fi qallachuun lafeedhaallee ni dhufa. Akkasuma iddoo buusaatti lafeen wal gadhiisuu kun ni mul'ata jechuudha. Kanneen irraa ni hubanna. Cabina lafee yookiin fractures of bone kan inni gana lafeen sababa maaliif cabuu danda'a? Lafeen sababoota lamaaf cabuu danda'a. Isaanis tokko dhiibbaa fiizikaalaatiin, lamaffaan dhukkubootaan cabuu danda'a. Stress fracture yookiin dhiibbaa fiizikaalaatiin kan jennu dhiibbaa fiizikaalaatiin kan jennu kana yoo ilaallu cabinsi lafee sababa balaa tasaa
kanneen akka tasa kufuu, lolaa keessatti miidhamuu fi kan kana fakkaataniin mudachuu ni danda'a jechuudha. Maal cabinsi lafeedha. Inni baadhaa ammoo dhukkubootaan yookiin pathologic fracture kan jennuun jechuudha. Akkasuma yookiin dhukkubootaan pathologic fractureedhaan jechuudha. Cawwee fi osteoporosis kan jedhamuun dhukkubni kun dhufuu danda'a jechuudha. Cabuu ni danda'a. Cawwee dhukkuba jedhamu kanaaniin. Cawween lafee dhukkuba seelonni lafee haala hin baratamneen garmalee wal horuu irraa kan dhufudha. Seelonni haala hin baratamneen hedduun isaanii wal horuudhaan kan dhufudha. Kunis adeemsaan lafee cabinsaaf kan saaxiluudha jechuudha. Inni biraa haphachuu fi qallachuu lafeeti akkasiin cabtu kan taasisu dhukkuba biraatiif kan saaxilu jechuudha. Osteoporosis haala hin baratamneen qabiyyeewwan lafee mancaa deemuudha. Qabiyyeewwan lafaa haala hin beekamneen mancaa deemuun ni jira. Kunis miidhaadha. Sababa kanaan rukkinni lafee gadi bu'uu danda'a. Ulfaatinni lafee gadi bu'uu ni danda'a. Ni haphata lafeen kuni, jabinas ni dhaba. Akkasuma cabinsaaf saaxilamuu danda'a jechuudha. Haphachuu fi qallachuu lafeeti. Kunis dhiibbaa haphachuu fi qallachuu lafeetiin dhufanii. Inni afuraffaadha. Inni sadaffaadha jechuudha. Iddoo buusaatti lafee wal gadhiisuudha. Bakka buusaan jirutti, bakka lafeen lama itti wal qunnamutti lafeewwan sun wal gadhiisu. Akkasuma bakka buusaatti moorgi fiixee lafeewwanitti qabatee jiru dhabamuudha jechuudha. Irraa dhabamuunis hanqina lafeewwan kanarratti ni fida jechuudha. Kabira sirna bullaa'insa nyaataati. Adeemsa nyaanni ittiin bullaa'u jechuudha. Sirna bullaa'insa nyaataa jedha. Caasaalee sirna bullaa'insa nyaataa. Caasaaleen sirna bullaa'insa nyaataa gurguddaa afurtu jira. Tokko afaanii, achumaan itti aansee garaachaa, achumaan itti aansee marrimaan qallaadhaa, san booda ammoo gara marrimaan furdaati. Kuni caasaa isaa jedhama jechuudha. Nyaanni karaa afaaniin gara keessaatti fudhannu moolekiloota gurguddoo irraa kan ijaaramedha nyaanni suni. Kanaaf moolekiloonni gurguddoon kunniin bullaa'uudhaan gara moolekiloota xixiqqootti yoo jijjiiraman malee qaamaaf faayidaa hin kennu. Kanaaf bullaa'insi ni gaggeeffama jechuudha. Ijaaraman malee faayidaa waan hin kennineef jechuudha kennuu hin danda'ani. Sirni bullaa'insa nyaataa nyaata fudhachuu, bulleessuu, xuuxamuu nyaataaf keessatti hammata. Tokko sirni bullaa'insa nyaataa nyaata fudhachuu ni hammata. Bulleessuu ni hammata of keessatti. Akkasuma xuuxamuu nyaataa of keessatti illee ni hammata jechuudha. Bakka kanatti illee jechoota ijoo jedhee hiika jechoota jedheetu asitti nuu kaa'ee jira. Nyaata jechuun maali diiru? Nyaanni wanta gara keessa qaamaatti fudhatamu ta'ee anniisaa fi ho'a kan kennu, akkasumas qaama ijaaruu fi dhibee garaagaraa qaama irraa ittisuudha jedha. Qaama keenya dhibee garaagaraa irraa ittisuu fi akkasuma maal isaa eeguudha jechuudha. Ijaaree akkasuma akka inni qaamni keenya ijaaramee dhibee garaagaraa irraa akka inni ittisamu godhuudha. Kabiraa inzaayimiidha. Kompaawundiin yookiin keemikaala pirootiinii lubbu qabeeyyii keessaa burqu. Kompaawundii yookiin keemikaala pirootiinii lubbu qabeeyyii keessaa burqu irraa kan oomishamu ta'ee innis jechuudha. Adeemsa nyaataa bulleessuu keessatti kan jijjiirama keemikaalaa fiduudha jechuudha. Kan jijjiirama keemikaalaa fiduu jennaan. Iddoo kanatti maaltu jira? Waa'ee sirna bullaa'insa nyaataa ilaalchisee sirni bullaa'insa nyaataa jalqaba hanga dhumaatti ujummoo keessi isaa banamaa ta'e yommuu ta'u, innis wal duraa duubaan caasalee afaan, isoo fagasii, garaacha, marrimaan qallaa, marrimaan furdaa, buubbuu fi qaawwa munnee of keessatti qabata. Kuni caasaa sirna bullaa'insa nyaataati. Nyaanni afaaniin seenee afaan keessatti bullaa'uu eegaluudhaan sadarkaan adeemsa bullaa'insaa keessa darbuun
bu'aan bullaa'insaa marrimaan qal'aa keessatti ni xuuxama. Kanaan booda kan hin bulloofnee fi hin fayyadne garuu bishaan karaa marrimaan furdaa keessaa xuuxamuun keessaa munneen gara alaatti kan dhabamsiifamudha ta'a jechuudha. Kuni adeemsa sirna bullaa'insa nyaataa jennaani. Adeemsa sirna bullaa'insa nyaataa kun egaa akkuma caasaa isaa irraa agarru jechuudha. Asirraa hubachuunis egaa ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf asitti kanatti jechuudha. Kanneen hubachuu dandeenya. Akkasuma ammas maaltu jira? Kun caasaalee kanneen garaachaa fi bubbuu fi maaltu jira? Bakka kun maal jedhama? Bakka irraa Hudson jechuudha. Raajijii jedhamti. As gadiin ammoo marrimaan furdaa jedhama. Asiin marrimaan qal'aadha. Kun appilikeeshin egaa hundinuu asiinis qalqala hadhooftuu jedhama. Kan akkanatti qabachuu ni dandeenya jechuudha. Kun caasaa maaliiti? Caasaalee sirna bullaa'insa nyaataati jechuudha. Egaa kabiraa waa'ee gosootaa fi lakkoofsa ilkaaniiti. Gosoota ilkaanii jedha. Gosoonni ilkaanii gurguddoo afurtu jira. Ilkaan duree, ilkaan qarriffaa, aawoo fi daadee jedhamu. Ilkaan qaamolee gargaartota sirna bullaa'insa nyaataa keessaa isa tokko ta'ee bocaa fi dalagaan ilkaan namaa gosa nyaata nyaannu wajjin kan wal simataa ta'edha. Haaluma kanaan namni ilkaan gosa afur qaba. Isaanis gaa kunoo kanumaan sila dubbisee ilkaan duree jennee jira. Asitti ilkaan duree ilkaan wannaa inni caasaa kanarraa isa hubachuu ni danda'ama. Ilkaan duree jechuun kun egaa akkuma laallee agarru kan caasaadhaan nu agarsiisee jiru. Ilkaan duree lameen kana ilkaan qarrinfaa tokkittii sana ilkaan aawoo kan jennuun kunoo adaadee yookaan kan jedhamu lameen kana ilkaan daadeen sadeen sanaa jechuudha. Kuni caasaa isaati. Ilkaan dureen dalagaan ilkaan dureedhaa maali? Ilkaan dureen caasaan isaa maal fakkaata? Ilkaan dureen fiixee murtuu fakkaata. Nyaata ciniinuu fi muruudhaaf nyaata ciniinuufis muruufis ni gargaara ilkaan dureen jechuudha. Inni biraa qarrinfaadha. Ilkaan dureetti aanee kan argamu ta'ee fiixee qaramaa kan qabuu fi caasaan isaa fiixee qaramaa kan qabudha. Faayidaan isaa immoo maali? Nyaata tarsaasuu fi uruudhaaf kan oolu jechuudha. Uruudhaaf kan oolu. Kabiraa aawoodha. Aawoon yookiin adaadeen ilkaan cinaa qarrinfaatti aanee argamu ta'ee nyaata bulleessuudhaaf kan tajaajiludha jedha. Nyaata bulleessuudhaaf kan tajaajilu jechuutu jira. Nyaanni qarrinfaa yookiin aawoodha. Daadee bira yoo dhufnu ilkaan gara duubaa dhumaatti argamu fi caccabsuu akkasuma bulleessuuf kan ooludha jedha. Caccabsuufis akkasuma bulleessuufis kan oolu jennee sirna bullaa'insaa keessatti gaheen inni qabu gahee guddaadha. Caasaa isaa isin argisiisan jira. Kabiraa lakkoofsa ilkaaniiti. Baay'ina lakkoofsa ilkaaniitillee egaa ni ilaallaa jechuudha iddoo kanatti. Ilkaan garmalee ilkaan gartokkee a'amaa ilkaan duraa maali? Gartokkeen ilkaan duraa lama. Qarrinfaan takka aawoo lama daadeen sadii qaba. Haaluma wal fakkaatuun gartokkeen a'amni jalaas ilkaan duree lama qarrinfaa takka adaadee lama daadee sadiidha. Isa adda addaatti ibsame kana tartiibuma gubbaa fi jalaatiin yeroo bakka tokkotti dhufu unoo kana fakkaata lama takka lama sadii irra lama takka lama sadii ta'a. Ida'amni isaanii maali? Ida'amni lakkoofsa ilkaan gartokkee a'amaa walitti ka gubbaa 8 ka jalaatti 8 waliigala 16 ta'a jechuudha. Yommuu ta'u waliigalli lakkoofsa ilkaan namaa geessa tokko a'amni gar tokko 8 ka gara gadii 8 ka gara gubbaa 8 gartokkeen 16 walii gizee lamaan baay'ifnu meeqa ta'a? 32 ta'a jechuudha. Tooftaan lakkoofsaa fi gosa ilkaanii haala kanaan gabaabsuudhaan ibsuu kun maal jedhama jennaan? Foormulaa ilkaanii jedhama. Foormulaa ilkaanii jechuun adeemsa yookiin tooftaa baay'ina lakkoofsa ilkaanii fi gosa ilkaanii gabaabsinee ittiin kaa'u kanaatu foormulaa ilkaanii jedhama jechuudha. Foormulaan kun lakkoofsaa fi gosti ilkaan namaa foormulaan kun maal agarsiisa?
lakkoofsaa fi gosa ilkaan namaa a'ama gubbaa fi jalaatti wal fakkaataa ta'uu kan agarsiisudha. Amalli ilkaan namaa gara gubbaatii fi gara gadiitti gartokkee a'amaatiin jechuudha wal fakkaataa ta'uu isaatii agarsiisa. Nyaanni afaaniin seenee tooftaa maaliitiin socho'ee dhuma ujummoo bullaa'insaatti gaha jettee yaadda kan jedhu gaa adeemsa maaliitiini kan jedhu adeemsuma gaa maashaatiinis ta'uu ta'a jechuudha. Maashaa injichaa faadhaanii nyaanni afaan keessatti hanga tokko bullaa'ee boca kubbaa fakkaatu qabaachuudhaan boolasiitti erga jijjiiramee booda liqinfama. Nyaanni liqinfame kun adeemsa kottoonfachuu fi diriiruu maashaalee saffaan ujummoo nyaataa keessa hanga dhuma ujummootti akka socho'u taasifama jedha. Nyaanni liqinfame kun qaama keenya keessa adeemsa kottoonfachuu fi diriirfachuu maashaaleetiin maali? Qaama keenya keessa qaamolee sirna bullaa'insaa kana keessa bakka hunda akka inni gahu taasifama jechuudha. Asirraa hubannaa. Adeemsi isaas kunoo kana. Adeemsi qaama keenya keessa qaama sirna bullaa'insa nyaataa kana keessa deemee darbuudhaa kun maal jedhamaa jennaan? Kunoo wanni jedhamu wanta maaligaa peeristaalisisii jedhama jechuudha. Peeristaalisisii jennaani caasaansaa kunoo kana fakkaata akkaataa itti kottoonfatee kun egaa maal jechuu ni dandeenya? Garaachaa jechuu ni dandeenya iddoon kun jechuudha. Garaacha akka kanatti nyaanni liqinfamee garaacha dhufa. Kana keessatti gana haareetti adeemsi bullaa'insaa keessa gaggeeffama jechuudha. Kabira tiruu fi rajijjiin tiruudhaa fi rajijjiin bullaa'insa nyaataa keessatti gahee ni qaba jedha. Yes, gahee ni qaba. Tiruu fi rajijjiin qaamolee ujummoo bullaa'insa nyaataa waliin hariiroo ni qaba. Keemikaalota bullaa'insa nyaataaf ta'u maddisiisuudhaan gara ujummoo soorataatti gadi lakkisa jedha. Eenyu rajijjii fi dhangaloon rajijjii fi turuun tun jechuudha. Maal gadi lakkisa jennaan keemikaalota bullaa'insa nyaataatiif ta'u maddisiisuudhaan gara ujummoo soorataatti gadi lakkisa. Kanaaf bullaa'insa nyaataa keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Nyaanni sun akka inni bullaa'u gahee guddaa qaba jechuudha. Kabiraa adeemsa bullaa'insa nyaataati. Adeemsi nyaanni itti bullaa'u yoo fudhanne adeemsa karaa lamaan bullaa'a. Adeemsa bullaa'insa nyaataa adeemsa fiizikaalaatiin akkasuma adeemsa keemikaalaatiin waan jedhamutu jira. Nyaata nyaatamu keessatti wantoota kanneen qaamaaf faayidaa kennan dhangaalee nyaataa jedhamu. Gosoota yookiin nyaata nyaatamu keessatti wantoonni qaama keenyaaf faayidaa kennan maal jedhamu jennaan? Dhangaalee nyaataa jedhama jedha. Dhangaalee nyaataa jennaan. Gosoota nyaata nyaannurraa nyaanni bu'aa faayidaa qaama keenyaaf kennu maal jedhama jennaan? Dhangaalee nyaataa jedhamaa jira. Dhangaaleen kunniin kaarboohayidireetii, pirootiinii, lipiidii, vaayitaaminii, albuudotaa fi bishaan ta'uu danda'a. Kunniin dhangaalee nyaataa kan qaamni keenya faayidaa irraa argatu sun jechuudha. Kanneen keessaa isaan sadan duraa bullaa'uun qaamaaf anniisaa gadi lakkisa. Anniisaa yookiin humna kenna. Kanneen hafan garuu kanneen hafan hammaan baay'ee xixiqqaa waan ta'aniif bullaa'insi isaan hin barbaachisu baay'ee xiqqaa waan ta'aniif jechuudha. Kan bullaa'insi nyaataa caasalee bullaa'insaa keessatti adeemsa lamaan gaggeeffama. Isaanis bullaa'insa nyaataa adeemsa fiizikaalaa fi adeemsa keemikaalaati jedha. Bullaa'insa nyaataa adeemsa fiizikaalaa, bullaa'insa nyaataa adeemsa keemikaalaa kan jedhutu jira. Bullaa'insa nyaataa adeemsa fiizikaalaa keessatti adeemsa bullaa'insaa keessatti nyaanni amalli bu'uurri uumama isaa otoo hin jijjiiramin qaamolee sirna bullaa'insaatiin hammi isaa akka xiqqaatu godhama jedha. Kuni adeemsa maaliiti? Bullaa'insa nyaataa adeemsa fiizikaalaa jedhama. Haalli kuni bullaa'insa nyaataa adeemsa fiizikaalaa jedhama. Haalli akkanaa kuni maal jedhama? Bullaa'insa nyaataa adeemsa fiizikaalaa jedhama. Nyaanni hammaan gurguddaa ta'an afaan keessatti gargaarsa ilkaanii fi arrabaatiin caccabuun adeemsa bullaa'insa nyaataa fiizikaalaa afaan keessaati jechuudha. Ni dandeenya asirraa. Nyaanni liqinfamee garaacha gahee dhangala'oowwan
garaachaa wajjin gargaarsa sochii maashaalee garaachaatiin walitti makamuudhaan ni bulbulama. Erga bulbulame egaa haaluma wal fakkaatuun nyaanni marrimaan qallaa keessatti dhangala'oo hadhooftuu turuu keessaa maddee walitti makama. Ammaasi hadhooftuun kunis nyaata coomaa cicciruudhaan bullaa'insa nyaataa adeemsa fiizikaalaa marrimaan qallaa keessatti gaggeessaa jechuudha. Egaa akkasuma ammas bullaa'insa nyaataa adeemsa keemikaalaa kan jedhutu jira. Inni biraa nyaanni adeemsa fiizikaalaatiin erga bullaa'een boodatti bullaa'insa keemikaalaatti darba. Kunis gocha inzaayimoota jedhamaniin gaggeeffamuudha. Inzaayimoonni xannachoota adda addaa irraa maddan ujumoolee soorata afaan, garaachaa fi marrimaan qallaa keessatti bullaa'insi akka saffisu ni gargaara. Dhangala'oon inzaayimoota maddisiifamu kun jechuudha. Dabalataan inzaayimoonni rajiijii keessaa maddan gara ujummoo rajiijiitiin gara marrimaan qallaatti dhangala'uudhaan nyaata bulleessuu keessatti hirmaatanis dabalatanii jiru jechuudha. Adeemsi bullaa'insa nyaataa marrimaan qallaa keessatti ni xumurama. Adeemsi sirna bullaa'insa nyaataa marrimaan qallaa keessatti ni xumurama jedha. Bullaa'insa nyaataa adeemsa keemikaalaa afaan keessaa yoo laallu, afaan keessatti nyaanni gosa kamuu adeemsa fiizikaalaatiin bullaa'us adeemsa keemikaalaatiin garuu kaarboohayidireetii qofaatu bullaa. As keessa adeemsa keemikaalaatiin afaan keessatti maal qofaa bullaa? Kaarboohayidireetii qofaatu inzaayimoota afaan keessa jiru dhangala'oo afaan keessa jiruun kaarboohayidireetiin akka bullaa'u godhama jechuudha. Nyaanni kaarboohayidireetii yookiin istaarchii inzaayimii amileesii hancufaa yookiin taayiliinii jedhamuun maaltoositti yookiin sukkar lameetti ni jijjiirama jechuudha. Kaarboohayidireetii yookiin istaarchiiwwan kuni inzaayimiin kunis xannachoota hancufaa afaan keessaa iddoo sadiitti argaman irraa madduudhaani nyaanni bullaa'insaa isaa hafan keessatti ammoo xumuratee liqinfamu boca kubbaa qabata. Kunis nyaanni yeroo liqinfamu kuni kan boca kubbaa qabaachuudhaan gadi liqinfamu kun maal jedhama? Boolasii jedhama jechuudha. Boolasii jennee moggaasna. Istaarchiin amileesii hancufaa yookiin inzaayimii amileesii hancufaa jedhamuun gara maalii jijjiirama jechuudha? Gara maaltoosiitti jijjiirama jechuu asirraa hubannaa jechuudha. Egaa inni biraa bullaa'insa nyaataa adeemsa keemikaalaa garaacha keessaati. Kan afaan keessaa erga dubbannee booda jechuudha kan garaacha keessaati. Boolaasiin liqinfamee garaacha gahee dhangaalee nyaataa garaagaraa of keessaa qabaatus, dhangaalee nyaataa adda addaa of keessaa qabaatus, pirootiiniin osoo hin bullaa'in ture adeemsa bullaa'insa keemikaalaa kana keessatti ni bullaa'a jechuudha. As keessatti garaacha kana keessatti adeemsi keemikaalaa kunis inzaayimoota peepsiinii fi reeniinii dhaaba garaachaa keessaa burqaniin gaggeeffama. Peepsiiniin pirootiinii jajjaba bulleessuudhaan gara maal jijjiira? Gara peeptooniitti yommuu geeddaru yommuu jijjiiru, reeniiniin immoo pirootiiniin aannanii itituudhaan peepsiiniidhaan deebi'ee akka inni bullaa'u taasisa jechuudha. So inzaayimoota lama jira dhaaba garaachaa kana keessatti jechuudha. Peepsiinii fi reeniiniidha. Peepsiiniin pirootiinii gara peeptooiniitti jijjiira. Reeniiniin ammoo aannan akka inni ititu gochuudhaan pirootiinii jajjaboo taasisa jechuudha. Nyaanni garaacha keessaa bullaa'insa isaa xumuratee marrimaan qallaatti darbuuf qophaa'ee maal jedhama jennaan? Kaayimii jedhama. Nyaanni garaacha keessaa bullaa'insa isaa xumurate. Nyaanni garaacha keessaa bullaa'insa isaa xumurate marrimaan qallaatti darbuudhaaf qophaa'e tokko kaayimii jedhama jedha. Gara marrimaan bullaa'insa nyaataa adeemsa keemikaalaa marrimaan qallaa keessatti gaa yommuu dabarru akkasuma gaa inni biraa gaa asitti gaa akkuma jennee nyaanni afaanii fi garaacha keessatti gaa bullaa'aa ture hundi adeemsa isaa itti fufuun bullaa'insa isaa marrimaan qallaa keessatti xumurata jedha. Haaluma kanaan nyaanni guutumaa guututti yoo bullaa'u gara sadarkaa qaamaaf faayidaa kennuutti jijjiirama jechuudha. Kana booda iddoon xumurinsaa asii waan ta'eef. Innis kaarboohayidireetiin fakkeenyaaf daabboo fa'aa jechuudha. Kaarboohayidireetiin fakkeenyaaf gara sukkar tokkeetti yookiin gulukoosiitti jijjiirama. Pirootiiniin nyaachaa turree kan bullaa'e garaacha keessa jechuudha. Foon fakkeenyaaf foon jechuudha gara amino asiidiitti ni jijjiirama. Lipiidoonni fakkeenyaaf
Marrimaan qallaafaa keessatti bullaa turan dhadhaafaan jechuudha gara faatii asiidiitti fi gilaasrooliitti kan jijjiiramudha jechuudha. Dhangaan lipiidii coomaa fi zayita marrimaan qallaa keessaa erga hadhooftuudhaan ciccirameen boodatti inzaayimii lipeesii jedhamuun gara faatii asiidii fi gilaasrooliitti jijjiirama jechuudha. Okay? Maal dhangaan lipiidii tokkotti jijjiirama jechuudha. Marrimaan qallaa keessa nyaanni inzaayimoota rajijjii keessaa burqanii marrimaan qallaatti dhangala'anii fi akkasuma kanneen dhaaba marrimaan qallaa keessaa burqaniin bullaa'uu jechuudha. Inzaayimoota kanneen keessaa isaan ijoon as gaditti gabatee kana keessatti nuuf kaa'amee jira. Tokko madda yookiin iddoo inzaayimoonni irraa maddan yoo fudhanne rajijjii fi marrimaan qallaa keessaa maqaa inzaayimoota sanneenii fakkeenya rajijjiin inzaayimoota akkam gallaqqisti. Amilees rajijjii kan jedhamu ni jira. Amilees rajijjii tiraayipisiinii lipeesii maalteesii sukireesii laakteesii kan jedhaman kun jechuudha maqaa inzaayimootaati. Dhangala'oo dhangaa bullaa'uu fakkeenyaaf amilees rajijjiin istaarchiidha bulleessaa, tiraayipisiiniin peeptaayidiidha bulleessaa, akkasuma lipeesii kan jedhamu lipiididha kan inni bulleessu jechuudha. Bu'aan isaan kanarraa argamu istaarchiirraa maaltosii argama, peeptaayidiirraa aminoo asiidiitu argama, lipiidiirraa bu'aan argamu maali? Faatii asiidii fi gilaayisorooliidha jechuudha. Kan marrimaan qallaa keessaa immoo maalteesiin maaltosiitti kan jijjiirame maaltosiin maal godha? Gulukoosii fi gulukoosii oomisha. Sukroosiin ammoo gulukoosii fi firaaktoosiidha kan inni bullaan isarraa argamu. Laaktoosiin ammoo gulukoosii fi gaalaktoosiidha kan inni oomishu jechuudha. Bakka kanatti egaa akkan xiyyeeffachuun isinirraa barbaachisa. Waan dhangaa bullaa'uu fi bu'aa bullaa'insaa kana wal bira qabdanii qacoollatti waan kana akka ifa ta'utti egaa bakka kana egaa qabachuun keessan egaa dirqama ta'a jechuudha. Akkanatti waan oomishamu kana akka maachingii akka waliif firoomsiitti qabaachuun gaariidha isiniin jenna. Inni bira waa'ee xuuxama nyaataati. Nyaanni gizee xuuxamu jechuudha. Waa'ee sila xuuxama nyaataati hojii wal qabsiiseeti. Dhangaaleen nyaataa bullaa'insa isaanii marrimaan qallaa keessatti xumuratan jechuudha. Sukkar tokkeen kanneen akka gulukoosii, firaaktoosii, gaalaktoosii, aminoo asiidii, faatii asiidii fi akkasuma gaa maal jennee ture faatii asiidii fi akkasuma gilaayisroolii marrimaan qallaa keessatti gaa ni xuuxamu. Akkasumas dhangaaleen hammaan xixiqqaa ta'an bullaa'insa hin barbaanne kanneen akka vaayitaaminoota, albuudotaa fi bishaan dabalatee marrimaan qallaa keessatti egaa isaan kun xuuxama jechuudha. Dhaabni marrimaan qallaa caasaalee qaqalloo bocaan quba harkaa fakkaatanii fi xumura nyaataaf mijatoo ta'an kanneen viilaayii jedhaman of keessaa qaba jechuudha. Dhaabni marrimaan qallaa caasaalee qaqalloo bocaan quba harkaa fakkaatanii fi xuuxama nyaataaf mijatoo ta'an kanneen akka viilaayii jedhaman of keessaa qaba jedha. Viilaayii waan jedhaman kana qabachuudha qabdanii isinii. Viilaayiin of keessaa ujummoolee gosa lama kanneen nyaata bullaa'e xuuxanii qaamotaaf geessan qaba. Fakkeenyaaf faatii asiidii fi gilaayisroolii qaba. Ujummoon kun limfii laaktiyaalii jedhamaniin yommuu xuuxaman dhangaaleen hafan kanneen akka gulukoosii, firaaktoosii, gaalaktoosii, aminoo asiidii immoo ujummoolee dhiigaa kaapilaarota jedhamaniin xuuxaman jechuudha. Bakka kanatti jechuudha. Adeemsi kun xuuxama nyaataa jedhama jechuudha. Adeemsi akka waliigalaatti amma dubbannee kun maal jedhama? Xuuxama nyaataa jedhama jechuudha. Xuuxama nyaataa jennaan. Gama biraatiin nyaanni osoo hin bullaa'in hafe gara marrimaan furdaatti darbuun bishaan baay'eedhaan erga xuuxameen booda bifa bobbaatiin gara qaama munneetiin nafa keessaa dhabamsiifama jedha. Kuni kabiraa dalagaalee sirna bullaa'insa nyaataati. Walumaa galatti sirni bullaa'insa nyaataa dalagaalee sadarkaa afur qabu raawwata. Tokko
sir dalagaalee sirna bullaa'insa nyaataa yoo fudhannu walumaa galatti sirni bullaa'insaa keessatti dalagaalee sadarkaa 4 qabutu raawwatama. Tokko nyaata afaanitti fudhachuudha. Inni dura nyaata afaanitti fudhachuudha. Inni lammaffaa nyaata san bulleessuudha. Inni sadaffaa xuuxama nyaataa gaggeessuudha. Afuraffaan hagiinsa yookiin xuraawaa gara alaatti baasuudha jechuudha. Kuni maali adeemsa dalagaalee sirna bullaa'insa nyaataati jechuudha. Kabiraa dhukkuboota yookiin qindoomina dhabuu fi miidhaawwan sirna bullaa'insa nyaataatiin kan dhufan ilaalchisee dhukkuboota sirna bullaa'insa nyaataatiin wal qabatan keessaa muraasni kan armaan gadiiti. Fakkeenya yoo maqaa isaanii isiniif dhooynu tokko gogiinsa garaati, madaa'uu garaachaa, garaa kaasaa, dhukkuba ilkaanii, dhukkuba cawwee garaachaa kennu. Dhukkuboonni shanan kuni sababoota qindoomina dhabuu sirna bullaa'insa nyaataatiin dhukkuboota dhufuu danda'an jechuudha. Isaawwan ijoo dhukkuboonni sirna bullaa'insa nyaataan dhufuu danda'an maali yookiin qindoomina dhabuu sirna bullaa'insa nyaataan dhufuu danda'an eenyu faadha yoo nuun jedhame maal jechuu ni dandeenya jechuudha. Ayyeemee gogiinsa garaa kan jennu kana yoo fudhanne haalli kun bobbaan goguu irraa kan ka'e yeroo dhabamsiisan rakkachuudha jechuudha. Kan rakkinni kan argamu akkasuma kunis sababa bobbaa marrimaan furdaa keessa tursiisuudhaan rakkoo dhuftudha. Rakkoon kunis miidhaan dhukkuba kana yommuu ittanan yookiin miixatan qaawii teessuu baqaquu ni danda'u. Dhiita'uudhaan kormommuu yookiin hemorrhoids fiduudha. Dhukkuba kana hir'isuuf nyaata faayibiroota qaban soorachuun jiidha of keessaa qaban illee soorachuun miirri bobbaan yeroo namatti dhaga'amu dafanii deemuun dhabamsiisuu bishaan baay'inaan dhuguun dhukkuba kanaaf wanta akka qorichaatti ilaalamudha. Kabiraa madaa'uu garaachaati. Peptic ulcer kan jennuun jechuudha. Dhukkubni kun dhaaba garaachaa madeessuudhaan beekama. Sababoonnis asiidii garaacha keessa burquu fi gosa baakteeriyaa dhukkuba kana fiduun faalamu yookiin miidhamuudha. Dhukkuba kana irraa dandamachuudhaaf mana yaalaa deemuun barbaachisaadha jechuudha. Madaa'uu garaachaa peptic ulcer kan jennu kana. Inni biraa garaa kaasaadha. Sababni dhukkuba kana mana nyaataa fi dhugaatii keenya paatoojinoota yookiin dhukkuboota xixiqqoo jechuudha garaagaraatiin faalamuudha. Dhukkuba kana ittisuuf qulqullina dhuunfaa fi naannoo keenya eeguun barbaachisaadha. Dabalataanis dhukkubsataan yeroon yaalamuu fi bishaan gahaa argachuutu isarra jiraata jechuudha. Dhukkuba kanarraa ofirra ittisuudhaaf jechuudha. Inni afuraffaadha. Dhukkuba ilkaaniiti. Qulqullina ilkaan keenya eeguu baannaan ilkaan shamuu yookiin xuraa'uu fooliin afaan keenyas baduu danda'a. Dhukkuba kana hambisuuf yeroon keessumattuu jechuudha maal ta'uu danda'a nyaata booda ilkaan ofii qulqulleessuu jechuudha. Nyaata booda ilkaan ofii qulqulleessuu akkasuma maal jechuu ni dandeenya ilkaan ofii qulqulleessuudha. Inni xumuraa cawwee garaachaa kennuuni. Dhukkubni seelonni garaachaa haala hin barbaachifneen baay'inaan wal horuu irraa kan dhufuudha. Seelonni garaachaa jechuudha haala hin barbaachifneen baay'inaan wal horuu irraa kan dhufuudha jechuudha. Sababni wal hormaata seelota kanaa ifatti kan beekamu miti. Kanaaf dhukkuba kana irraa dandamachuudhaaf mana yaalaa deemuun yaalamuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf inni irratti isiniif dhaabbadhu sirna hargansuu namaa kan jedhudha. Kanaaf haga mata duree itti aanu walitti deebinutti nagaan naaf turaan isinin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.